baay'ee obsinee jira. Ammaan booda obsa keenya fixannee jira. Humna finxaalessaa Finfinnee keessatti maraatu, humna Oromiyaa dirree waraanaa gochuudhaaf hojjetus hunda isaa xaragineen sirreessine. Uummata Oromoo gonkumayyuu salphattu. Jaaraa tokkoof walakkaadhaaf aarsaatti kaffaltee waanta argatte Duuriyyee fi kara deeman ergamtuun wayyaanee ergamtoonni sirna tortoree badee daaraa botoroo ta'ee walitti funaanamanii sin salphisan. Otoo ati jirtuu salphini kun hin dhufu. Haacaaluu dhabneerra. Oromoon dhabuu hin qabu. Oromoon salphinaaf qophaa'uu hin qabu. Kan hunda godhanii biyya wal nyaachisuu jalqabsiisanii akka barbaadanitti gaafa deemuu fididu. Ebeelu hidhameeraa, ebeelu badeeraa, ebeelu ajjeefameeraa jedhamee lola keessa galan. Uummata Oromoo otoo ati jirtuu hoggansa kee namni waa tokko gochuu danda'us hin jiru. Waanta ta'us tokkollee hin jiru. Humna faallaa kee deemu hunda karaatti galchina. Wanila kamiifuu biran kennina. Tasgabbaa qe'ee keessan tasgabbeessaa, ganda keessan, magaalaa keessan, aanaa keessan, biyya keessan tasgabbeessaa. Jaarsi biyyaa, abbootiin amantaa, abbootiin gadaa, jaarsoleen biyyaa salphina nutti aggaamuu kana salphina diina keenyaa goona. Akka sabni biraa faana kan walitti bu'u interview itti gaggeeffame irraa kaatanii hubachuu dandeessu. Akkaataa itti tolfamu. Duulli Facebook irratti sanaan booda gaggeeffamaa ture. Kanaan hubachuu dandeessu yaadni Oromoo. Tasgabbaa waan bade erga tasgabbuufnee booda sirreessina. Namni akka amantaadhaan walitti hin baane, akka sabaa walitti hin baane godha. Oromoon gaaddisa, Oromoon utubaa, Oromoon abbaadha, Oromoon hangafa. Itti gaafatamummaa guddaa qaba. Baduun tokkoyyuu biyya kana keessatti gaggeeffamuu qabu. Baduun tokkoyyuu raawwatamuu qabu. Miidhaan tokkoyyuu dhufuu irra hin jiraatu. Kan humnoonni Haacaaluu ajjeesan kan milkaa'an yoo sabaaf sablammii wal fixedha. Yoo Oromoon amantaadhaan walitti deebi'e, gandaa walitti deebi'edha. Yoo Oromoon walitti gargaredha. Kan kaayyoon isaanii kana ifatti labsaa ba'an, ifatti raawwachaa dhufanis. Kanaafuu tasgabboofnee shira diinaa kan shira kaleessa dhiiga keetiin qabsooftee ofirraa cabsite kan akka deebi'ee lamuus irratti hin ijaarramne harka wal qabannee rakkoo kana keessaa bahuudhaaf yaa hojjennu. Mootummaan naannoo Oromiyaa, mootummaan federaalaa aggaammii injifannoo uummata keenyaa irratti dhufe. Aggaammii Oromoo irratti godhamaa jiru kana. Doogumsa Oromoo irratti gochuudhaaf raawwatamaa jiru kana. Doogumsa biyya irratti gochuudhaaf deemamaa jiru kana. Shakkii tokko malee qolachuudhaaf qophaa'aa ta'uusaa, qolachaas kan jiru ta'uusaa, qaamolee kallattii adda addaatti socho'aa jiran hunda to'annoo jala oolchaa tarkaanfii fudhachaa kan jiru ta'uusaa asuma isin mirkaneessuun barbaada. Obsi sodaa miti. Obsi wallaalummaas miti. Jaalalli humna dhabus miti. Wal kabajuun, wal safeeffachuun duudhaa Oromoo waan ta'eef, eenyummaa keenya waan ta'eef. Garaa jabaachuus, injifachuus immoo itti beekna. Waraanuus itti beekna. Maqaa obsaaf jaalalaatiin injifannoo kan diignu, biyya kan hin diignu. Tarkaaffii fudhatamuu qabu hunda fudhannee waa hunda karaatti hin galchina.
akka biyya kana keessatti humna qabaan humna biyya keessaa qofa miti. Kan alaas hundumtuu xiyyeeffannoo qaba. Arba ciisee turetu ka'e. Humna guddaa riphee turetu ka'e gaafa Afrikaa irratti, addunyaa irratti. Humni guddaa kun waan baay'ee jijjiira Afrikaa irrattis, addunyaa irrattis. Agarteetta akkamitti akka jijjiirtu waggaa lamaan darbe yaa Oromoo. Kana diina baay'eetu itti jira. Shira baay'eetu deemaa jira. Kana tasgabbeeffamee wal dhaggeeffannee ilaaf ilaameedhaan duudhaa oromummaadhaan eenyummaa oromummaadhaan yoo dhaabbannee deemne hin injifanne. Kaansarii qabsoo Oromoo kan akka shanee dabalatee humna hunda xaragnee karaatti hin galchine. Keessa keenyaas alaayis kan jiru hin sirreessina. Kanaaf gochuudhaaf immoo wal dhaggeeffachuuf tasgabbaa'u ilaaf ilaameedhaan wal hubachuun barbaachisa. Hundi keenya iyyuu hin duunu. Haacaaluun bakka goonni dhaabbatu akka gootatti dhaabbatee waan immoo saraa tokko sanaaf gootu godheetu du'e. Haacaaluun injifannoodhaan boqote. Seenaa hojjetee boqote. Umurii isaa xiqqoo kana keessatti waa hunda raasee boqote. Warri hafni injifannoo kana itti fufsiisu waan boru gaafa duunee deemu Haacaaluutti waan ittiin of harkaa qabaachuun irra jiraata. Bakka Oromoon ga'u sana dhaqqabsiisu. Oromoo gadadoo keessaa baasanii badhaadhaatti ceessu. Oromoo duubatti hafummaa keessaa baasu. Mirgi dhalummaa, mirgi dimokiraasii guutuutti mirkaneessu. Walqixxummaa mirkaneessu. Bilisummaa mirkaneessu. Obbolummaa ummatoota kaan faana qabna. Dhala namaa faana qabna. Akka aadaa Oromoo sanitti. Kana raawwannee itti qabsaa'ota boqotanitti makamuu kan irra jiraatu. Kana gochuudhaaf immoo carraa hunduu isin harka nu harka jira. Humnoonni asifachi maraatan kun seenaa injifannoo tokko hin qaban. Seenaa injifannoo tokko hin qaban. Seenaa injifatan biyyaa dheessu, diina sodaachuu, diina of tuulanii ilaaluu, diina burkutaa'ee awwaalamee diigame isaan sodaachisaa jiraachuu, isaan immoo goofan diinii sassaabbachuu kana beeku. Tooftaa injifannoo tokko iyyuu hin beekan. Kan hunduu gangalachaa ba'e Oromoon sodaataa waan ta'eef waraana waan dadhabeef waan uummanni kun hoogganuu hin beekneef waan uummata caaluuf jaalataniif uummanni kun ammas seenaa injifatamuu isaanii biyya kana keessatti deebisanii lafa qabsiisuudhaaf hojjechaa jiru.